Daawit saddeettamii sagal lakkoofsa 20 Daawit garbicha koo arga dibata koo isa qulqulluudhaan isa dibeera harki koo cimsee isa wajjin jira irreen koos isa jabeessa diinni isa gabbarsiisuu hin danda'u namni jal'aanis gadi isa hin qabu warra isa cunqursa fuula isaa duratti nan caccabsa warra isa jibbanis lafaan nan dha'a amanamummaan koof gaarummaan koo isa wajjin jiru jedheetu lakkoofsa 27 irra isa jiru waan dubbisa dhaggeeffadhaa ani immoo angafa isa mootota lafarraa caalu isa nan godhadhaadha ameen mata duree akka jedhu irratti warri macaafa qulqulluu dhaga'uu dandeessan waaqayyo qalbii keessan bane nama waldaa dhaga'uu hundatu wangeela dhagaa jedhee hin amanu'an namni waldaa dhufe hundi wangeela dhaga'uu danda'a jedhee hin amanu'an sababiin isaa nama sadarkaa sadiitu waldaa keessa jira ilmoolee warri jedhaman jiru xobboollaa warri jedhaman jiru hoolaa warri jedhaman jiru Iyesuus ijoolleen koo sagalee koo hin dhaga'u oolonni koo sagaleen koo hin dhaga'u jedhe malee xobboolleen dhaga'uu danda'u hin jenne ilmoolleen dhaga'uu danda'u hin jenne namni as taa'u baay'een isaa anuma duwwaa dhaga'ee deemuu danda'a warri dhaga'uu dandeessan 20-30 ta'a isiniif ergaan qaba waaqayyo isinii wajjiniin aasaa qaba mata duree akka jedhu irratti dubbii waaqayyoo dubbadha argamuudha malee argachuun gaanaman godhuun jedha mee jedha hundi keessan nuna wajjin argamuudha malee jedha argachuun gaanaman godhuudha waaqayyo nama isaaf argame barbaada akka nu isaaf argamnu barbaada bosonni amantoonni keessa badanu amantoonni keessa miliqanu daggala bakkee miti amantoonni lafti jarroottan keessa miliqanu yaada ofii isaanii keessa ajandaa ofii isaanii keessa karoora mataa ofii isaanii keessa lafa namoonni baay'een jiran keessatti waaqayyo barbaadee nama dhabuu danda'a namoonni baay'een jaraadha asaan nan dhagaa waaqayyo nama qaba jaraadha jedhuun dhagaa yeroo baay'ee asaa maasaan kun waaqayyo nama qaba barri waaqayyo barootan keessatti birriin dhabe jedheen beeku waaqa barootan keessatti bineensa bakkeetu bade jedheen beeku waaqayyo barootan keessatti gaaffii waaqayyo qabu namadha naman dhabe lafti waaqayyotti jedhe jira macaafa qulqulluu keessa raajii Hisqeel boqonnaa 22 lakkoofsa 30 irratti isin gidduudha nakarra diigamee dhaabate mana koo ijaaru innaan saba balleessuudhaaf harka koo ol kaasu naman ilaalee dhiisu isin gidduu barbaadeen nama tokko dhabeedhe waaqayyo biyya balleessu barbaadee naman ilaalee dhiisu tokkon dhabeedhe obboloota koo dhaggeeffadhaa Oromiyaa guutuu gaafa amma dhageessanuu guyyaadhaa gara guyyaatti ajandaa namni du'ee dhageessu malee ajandaa waan biraa waan dhageessan hin qabdan lafa kanarra garuu maqaa waaqayyoo kan baannu nuyi Iyesuusin amanna kan jennu protestaantiin duwwaanuu miiliyoona 30tu jirra lafa kanarra nuyi miiliyoona 30 lubbuun namootanii garuu akka nama xaafe haamuu haamama maalirraa kan ka'e kan maqaa qabu malee kan jireenya qabu kan waaqayyoof argame tokkotu dhabame waan ta'eef kanaaf ganama kana akka jedheen sin eebbisa warra iddoo kana jirtan dubbii waaqayyo dhageessan waaqayyo ganama kana barbaadee si argatu dhimmi wanta waldaa keessaa dhimma waldaa keessatti argamuu miti dhimma waaqayyoof argamuuti malee as dhufteetta faayidaa kee duwwaatuun ta'e waaqayyo siin argatu macaafa keenyaa boqonnaa 23 lakkoofsa 26 irraa akka jedha yaa ilma koo garaa kee naa kenni ልጄ ሆይ ልብህን ስጠኝ እግዚአብሔር ጥያቄው ልብህን ስጠኝ ነው ጋራ ከናከን ያደ ከናፍ እርግስ ቀልቢ ከናፍ ከኒ ደመለ ቃመ ከቲን ኮቱ ወልዳታ ኢሚቲ ቃምኒ ከአስታኤ ሰሙን ከመነጅራ ይወጣ ለፈዲቤ ከቲ ድዋጅራ ይወጣ ኦፍማ አስቴሴ ሳቲስ ጉብዴ ረክነ ከስ ባቴ ገልታ ዮ ዋቀዮፍ አርገምተ ገሩ ዋቀዮ ሲፍ አርገማ waaqayyo siif argama kana macaafi qulqulluu maal jedha yaa ilma koo maal kennaa kenni laphee kennaa kenni libbiin sixany laphee kennaa kenni yaada garaa keetii naa kenni maaliif waaqayyo kan inni dhimma qabu miilla namaaf qaama namaa wajjin otoo hin ta'in laphee namaa wajjin dhimma qaba waaqayyo daawitiin nama akkamiin argadhe jedha waaqayyo nama akka garaa kootiin argadhe jedha waaqayyo obboloota 7 qaba obboloonni qaama gaggaarii qabu malee garaa gaggaarii hin qaban amantoonni garaa gaggaarii hin qabne
amantoonni garaa gaarii hin qabne harka waaqayyoo wajjin wal arguu hin danda'an. Warri garaa gaarii nama gabaa baay'ate keessa harka waaqayyoo harkifatu. Gabaa baay'ate keessa harka waaqayyoo fudhachuu danda'u. Sinan eebbisa warra jirtan sinan eebbisa harka ol kaafadhaa. Saba baay'ee keessa nama hiixatee tuqu siyaa taasisu. Nama hiixatee tuquu danda'u. Nama harka waaqayyoo baasuu danda'u. Nama ulfina waaqayyoo arguu danda'u waaqayyoo siyaa taasisu. Aarsaa waaqayyoo maalidha? Garaa cabaadha. የእግዚአብሔር መስዋዕት የተሰበረ ልብ ነው። እግዚአብሔር የተሰበረው ልብ ደግሞ አይንቅም። ጋራ ጫባ waaqayዮን ቱፈቱ ከናፍ ጋራ ከኛ በርባደ waaqayዮ ማቴዎስ በቆና ሸለኮስ ሰደተ ከጀዳ ወር ጋራን ሳኒ ቁላአ ሀገመደን ማሊፍ ጀናን ኢሳው waaqayዮን አርጉዳፍ ጅሮይዳ ኤውን አርጉ ጀዳ አገፈዳ waaqayዮን አርጉ ጀቹኒ ታይ አርጉ ጀቹ ምቲ waaqayዮን አርጉ ጀቹኒ አባ ባለስልጣን ተኮ አርጉ ምቲ waaqayዮን አርግተ ታናን በራፍ በረከ ፈያ ከዋቀዮ ወጅ ወለማ ገርሲስ ሞ ኤኙ ጋራ ኦፊቲ ጋራ ከቱ ቦሶነት ሲጋታ ጋራ ከ ቦሶነ ከሳ ሲባስ ጋራ ከ ዋቀት ሲቡታ ጋራ ከ ዋቀራስ ፈገስ ሁልካ ፈዳር ከው ሰነኔ ብሳ ዋቀዮ ጋራ ቁላ ሲከሰታ አርገት ኢያቲ መተዱሬ ሰና ወጅን ጀዳ መተዱሬ ነመዱበደ ና ወጅን ዱበዳ አርጋቹ ኦቱን ተይንጀዳ አርጋሙቱ ጋ ነመጎዳ ካናርገተ ባየዳ ሄዳ kan argame muraasaayda sinnabi waaqayyo gaafa nama argatu doolaari namaan kennu gamoo namaan ijaaru saamanii hatanii fakkeessanii iyyuu gamoo ijaarrachuun hin danda'ama. Gaafa nama argate maal godha waaqayyo? Dibata namaa kenna. Daawitiin maalan godhe waaqayyo? Nan argadhe jedhee dibata koosa qulqulluun isa dibe jedha. Waaqayyo nama argate doolaariin kennuuf maal kennaan malee? dibata keessa ulfina jira ka isa namni banne banutu jira. Eliyaas nama akka keenyaate nama caamni qulqulluun qophaa masaa baay'ee gala. Haadha manaalleen qabu qophaa baay'ee gala. Qophaan baay'ee gala. Garuu mootota raasa. Biyya raasa. Haleluuyaa. Ol kaasa harka ol si deebisa. Sababa keetiif ollaa bita mirga kenni jiru har'aa kaasee raafamu jalqabu. Tokkichadha. Yoon ol jedhe samii cufama. Yoon ol jedhe samii banama. Maalif jennaan nama dibataati. Waaqayyo nama jaallate nama garaasa argate doolaariin kennuuf maal kennaan malee dibata kennaaf. Dibata jechuun humna waaqayyoo jechuudha. Fakkeenyaaf amma akkasitti bu'ee maqaa Yesuusiin fayyiteettaani aasaa dibamerraa arraba dibamerraa waan ba'e malee waan humna namichi qabaateef miti. Humna namichaa miti ga'umsa waaqayyooti. Kottu sinne bisa warra jirtanii Yesuus jiraataadha. Ga'umsi waaqayyo arraba keerraa na hojjetu. Suuta aasofte waa basaqtine lafadha. Xinnoo jilbeenfatte waa turaafamee garagala. Nama waaqayyo argate hindiba. Dibanni jechuun ga'umsa waaqayyo jechuudha. Mee jedha dibata jechuun jedha. Ga'umsa namichaa otuu hin ta'in ga'umsa ishee otuu hin ta'in ga'umsa waaqayyooti. Dibata jechuun ga'umsa taayyee jechuu miti. Ga'umsa taayyee jechuu miti. Taayyeen ga'umsa baay'ee dhabuu danda'a. Garuu dibanni anaan bakka bu'ee hin jiru. Ga'umsa waaqayyoo bakka bu'ee jira. Kanaaf ga'umsa waaqayyoo kanatti ittiin namoota fayyadu, kanatti ittiin fayyadamtus dibataan. Daawitiin waaqayyo doolaarii sii kennan jenne. Nan argadhe jedheeti dibata koosa qulqulluun isa dibe jedha. Waanan isa dibeef immoo jedhe hirreen koo isa gargaara jedhe. Diinni isa gabbarsiisuu hin danda'u. Isa gargaara. Namni dibataa abaaree qaqqabsiisa. Eebbisee qaqqabsiisa. Dibanni bara kamiyyuu barbaadamaadha. Kolkollee mandaraa miti. Suuq badaratee miti. Dibanni barbaadamaadha. Ameen. Si eebbisuu dargaggeetti. Namoota jirtan si eebbisu hafuurri qulqulluun dhufee ulfinaan si argatu. የተቀባ ይሆናል። የተቀባ ደግሞ ንግግሩ የተለወጠ ነው። አነጋገሩ የተለወጠ ነው። ቃሉ ክብር አለው። ጀችሳ ኡልፊነ ቀባ ዱበናንሳ ኢጀ ቀባ ጀችሳ ፍሪ ቀባ ኦፉማና ሰው ጅጅረመ ፊዳ ሁልካፈዳ ስነኔ በሳ ስና አርገቶ አቀየ ኤውቱ ዲባ ማንጀዴ ኖ አና በቴ ሰዶርጎማኒ ፍዳታ ምቲ ቀባቴ ዲባታ አና ነጀሌ ዶርጎማኒ ፍዳቱ ምቲ አርገማኒ ፍዳቱ ማለ
Maaliin argamanii? Lapheedhaan argamanii. Ameen. Amma dadhabbii otuu jettanii mee dadhabbii Daawitiin otuu kaatanii lakkaa'utti kaatanii? Dadhabbii Daawitiin otuu lakkaa'u dadhabbii kaatanii? Kan Saa'oliin kan caalu dachaa meeqa keessatti argitu? Eewu keessatti? Daawitiin keessatti? Garuu Waaqayyo nama akka garaa koote kan jedheen eewudha. Daawitiin Saa'ol waan tokkittiidha kan inni dogoggore. Saa'ol namitti maan rakkoon ishee hojjettanii laphee ishee gadeedha. Kan Saa'ol laphee ishee gadeedha. Daawit kufaatii baay'ee qaba, garaan isaa garuu gaariidha. Maqaa Waaqayyo Waaqa jiraataatiin amma si bira deemee laa furri qulqulluutu si bira deemaa jiru mee garaa kee ilaalee sin tuffatin. Waaqayyo garaa kee ilaalee sin tuffatin. Lama furri Waaqayyo as keessa deemaa jira si ilaalee sin tuffatin. Garaa kee ilaalee sin tuffatin. Garaa qoraattii si keessaa fuudhu. Garaa dhagaa si keessaa fuudhu. Garaa Waaqayyoof hin taane si keessaa fuudhu. Garaan kee argamu Waaqayyoof. Kan argame maal ta'a? Hin dibama. Karaan na deemuun beeksisa. Lafti inni taa'een beeksisa. Manni inni keessa jiraateen beeksisa. Hawaasni gidduu jiraatuun beeksisa. Waaqayyo nama argate lammaffaa maal godha? Angafa isa taasisa. Mee maal jettanii? Mee dubbadha angafa isa taasisa jedha. Angafa jechuun maal jechuun? Nama jalqaba. Wanti jalqaba dhalate maalidha? Namni tokko biyya lafaa keessa akka barbaade deemaa ture. Waggaa 40tti fuudhe. Waggaa 40tti fuudhe. Yoo mucaa dhashe. Mucaan jalqaba dhashe sun angafa jedhama. Angafa jedhamu. Angafa jedhamu. Angafni bakkeetti baay'ee badeera. Na dhaggeeffadhaa. Angafa jechuun akka macaafa qulqulluutti dhaqaate seera uumamaa boqonnaa 49 lakkoofsa 3 dubbisaa. Angafa jechuun humna angafaa keessa, qaama dargaggummaa keessa, qaama hin tuqamne keessa humna jalqaba bahe jechuudha. Akka dubbisaa dosan. Roobeeliin maal jedha? Roobeel ati ilma koo angafaati. Humna dargaggummaa kooti. Qaara jalqabaatati. Just mucaan gaafa jalqaba gaafa Roobeeliif Liyaan gaafa wal fuudhan mucaan jalqabaa dhalate Roobeeli. Roobeel inni dhalate kun humna dargaggummaa jalqabaa keessa sabayidha. Malee inni waggaa 40 humni ijoollee waggaa 40 booddee godhatanii fi humni mucaa waggaa 20 waggaa dargaggummaa keessa godhata humni ijoollee wal fakkaata. Daawitiin nan argadhe jedhe amma Daawit Isseef mucaan gafaati. Mucaan gafaati Isseef eef mucaan gafaati. Angafan taasifadha kan jedhu yoodha Waaqayyo miti. Yoo Isseef mucaan gafaa miti mucaa dhumaati. Waaqayyoof garuu mucaa maaliiti? Angafa koo ta'e Waaqayyo. Hallelujah. Angafa koo. Nan argadhe jennaan angafan isa taasisa. Harka ol kaafadhu sin eebbisa. Adaamaa keessatti, mandara kee keessatti, hidda dhaloota keetii keessatti, sanyii kee keessatti har'aa kaasii angafa ta'i. Angafa ta'i. Har'aa kaasii angafa ta'i. Akka abbaanaan angafa ta'i. Akka abbaanaan angafa ta'i. Nagadi angafa ta'i. Tajaajili angafa ta'i. Angafa. Waaqayyo angafa si taasisa. Amma Roobeel kun na duuka jirtu? Roobeel kun iddoo diinqabbaa tol darbee waan inni xureesseef angafummaan irraa molqame. Gati angafummaan Roobeel irraa molqameef Yaaqoob mucaa angafan qabu. Na wajji jirtu? Mucaa angafan qabu. Garuu Yaaqoob mucaa angafa barbaada. Mucaa angafa barbaada maal godhe? Yoosef biyya Gibxii dhaqee ijoollee lama dhashe. Ijoollee lama dhashee fideet abbaa koo naa eebbise dee fidee dura jilbeenfachiise. Harka wal jala dabarseetu jaarsi dadhabeera eebbisa lamaan jiraayyuu. Jennaan Yoosef akka jedha abbaa jeen dogoggortee inni kun koo angafa minna tarka bitaarra keessa kuni jennaan hin dogoggorree dhiise. Lamaan isaanii tokko taanii jedhe akka Roobeel naa ta'u jedhe. Kanaaf mucaan angafni Yaaqoob eenyu? Efreemiif Minaasee ta'an. Gatii eenyu gadi ba'eef? Roobeel gadi ba'eef. Dhaggeeffadhu. Angafummaa of keessaa dhabuunii fi sangaa tumamaa ta'uun tokkicha. Sangaa tumamaan sangaan tumame gaansuun yaadamoo yaadu. Garuu gaansuun danda'a. Ofumaa ji jala fadhiite. Warra humna qaban immoo warra bara qaban immoo warroottan dhashuu danda'an immoo irraa ari'ata. Yaaduuniif ta'uun garagara. Kottumee irraa kaasee sin eebbisa. Kiristaana ati mucaadha iddoo ofiin jette arrabni kee kun ta'ee argamu. Abaareera jennaan akka ta'e abaartu. Buqqiseera jettaan akka ta'e buqqiftu. Jireenya kee keessaa waa biqiluu jalqabu.
Dhaggeeffadhaa. Sangaan tumame sun ikkoo dhaggeeffadhaa. Yaanni sammuu keessa jira. Yaanni sammuu keessa jira. Garuu waan dibichoonni godhan gochuu hin danda'u. Maalirraa kan ka'e already tumameera waan ta'eef. Amma gaafa kiristaanummaan hangafummaan si keessaa dhaamu begeetaa beyesuusim jechuu dandeessa. Beyesuusimin keetii siisa wajjeesuu hin danda'u. Maalirraa kan ka'e hangafummaa jireenya kee keessa jiru gatii ta'eef. Waaqayyo har'a akka godha. Hangafummaa kee iddootti deebisa. Toshituun sin mootu. Xibaartuun sin mootu. Nagadanii sin caalanii. Baratanii sin caalanii. Qotanii sin caalanii. Tajaajilanii sin caalanii. Gararraa si taasisa Waaqayyo. Esaawu hangafa Yaaqoob immoo maalidha? Quxisuudha. Waaqayyo immoo kan inni eebbisu eewun. Hangafa dhaggeeffadhaa. Kan Waaqayyo eebbisu eewudha. Hangafa. Otuu hangafni jiru quxisuun darbee maaliin ta'u? Inni eebbifamu. Samiin hangafummaa eenyu beeka? Hangafummaa Yaaqoob beeka. Lafti garuu hangafummaa eenyu beeka? Esaawu beeka. Ilaa dhaggeeffadhaa. Akkatti Waaqayyo hojjetu sinitti ma dhaggeeffadhaa. Isa Yaaqoob itti rakkatu. Isa Yaaqoob jijjiiruu barbaadu jijjiiruudhaaf Waaqayyo maal godhee? Yaaqoobin sistema ittiin ookin akkatti sarara Waaqayyo keessa galu beeka. Amma waldaa dhaqanii mee dhaggeeffadhaa. Hedduu jallafadhaanii ilaa yaa Waaqayyo jedhee haasa'uunii fi akkatti kadhatan beekuun garagara. Waaqayyo kadhatteef si dhaga'u utuu hin ta'in naamusa taaf sirna isaa keessa yoo kadhatte si dhaga'a. Malee koo kadhannaa fakkaatu nama keenya caala maaltu kadhatettas ni jijjiirama fidamuu dadhaba. Waaqayyo akkati jijjiiramtuuf sirna Waaqayyo akkati beektu barbaada. Yaaqoob maal godhe gara keetii? Haadha bira dhaqeeti haati ofitti qabdee ilma koo ittennaan gogaa hoolaa uffiftee maal gootee sirreessiteeti dhaqiitetteen abbaa kee jala jilbeenfadhuuti na eebbisi jedhiin. Maal booda beektoo kun kan ta'e edda Esaawun ittoodhaan hangafummaa isaarraa fudhatee booddee Yisaaqin bira dhaqee na eebbise abbaa bira. Amma addunyaa waaqarraa gatiin Esaawu hangafummaa isaa gurgureef hangafa eenyuun beeka? Yaaqoobin beeka. Yisaaq hangafummaadhaan eenyuun beeka? Esaawun beeka. Sin eebbisa kan jedhu mucaan ba'ee deeme gaafa dhufu mucaan jilbeenfatee na eebbisennaan mi'aasa'i jedhe. Inaasa'i gurbaan sagalee kee dhageenyaan Yaaqoob fakkaataa jedhe. Bakkee kennaan qaqqabadhu immoo Esaa fakkaataa jedhe. Lamaanuu sirriidha. Akkamatti Isaaq yaadaa jiru sirriidha. Keessi isaa eewudha. Yaaqoobin eewu simateera. Inni immoo sirreeffateera. Laphee keessan keessa, mana keessan keessa, gaa'ela keessan keessa, jireenya keessan keessa wanti iddoo gagadhiise, wanti sararaa ala dide, kadhattanii kadhachiiftanii jijjiiramuu didame har'a iddoo isaatti adeebi'u. Yeroo sana samiin socho'aa bahe. Kadhannaan keef sochiin kee kana booddee samii sochoos. Gurbaan naqee jilbeeffatee gaafa jedhu Yisaaq eebbisuu dhiisuu barbaade. Waan samii wajjinii walii galeef, waan samiin ittiin walii galeef lafti diduu hin danda'u. Nama samiin ittiin walii galee lafti diduu hin danda'u abbe. Har'aa kaasee samiin siin hin oodin. Nama samiin itti araarame jedha. Manni yaalaa ittiin hin oodu, biiroon ittiin hin oodu, kadhannaa waldaa ittiin hin oodu, nagadi ittiin hin oolu, gaa'elli ittiin hin oodu. Har'aa kaasee dhimmi kee iddootti adeebi'e. Gaafa Yaaqoob dhaqee jilbeenfatu samiin diduu hin danda'u. Dirqisiisee eebbisiisa. Dirqisiisee eebba afaanii baasa. Eebba keetu har'aa afaan hamaa keessaa ba'a. Dirqisiisee afaan keessaa sii fuudha Waaqayyo. Akka jedhaa dubbadhaa argachuu otuu hin ta'in jedhaa. Argamuun gaa nama taasisa. Ilaa asitti argamuu kee miti dhimmisaa. Otuu iddoo kana jirtan namni manatti fayyeen beeku. Kanaaf dhimmisaa asitti argamuu otuu hin ta'in maaliin argamuudha? Yaadaan argamuudha, gaaraan argamuudha, lapheen argamuudha, garaa fedha guutuudhaan argamuudha, jireenya of kenneen argamuudha. Waaqayyo sin hin dhabin. Nama sin bira jiru harkaan qabaate akka jedhaa nan xumura. Waaqayyo as jira jedhaani. Jedha Waaqayyo as jira jedhaani. Ganaa dhufa miti jedhaani. Dhufee jira jedhaani. Garuu si dhabeen galin jedhaani. Amen.